Adoolessa 2024 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaan isinitti hima oduu waliinan Geetoo Lamaayooti. Ministeerri barnootaa qabxii seensa barattoota haaromsaa bara kanaa ifa godheera. Barattoonni Itoophiyaa kan bara 2016tti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoramanii hin dabarreef qabxii barnootaa haaromsaa ittiin fudhachuu danda'an ifa ta'eera. Barattoonni bara 2016 qormaata ba'iinsa biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa fudhatanii baay'ina gosa barnootaa qoramaniin qabxii dhibbentaa 31 fi isaa ol kan galmeessan filannoo isaaniitiin dhaabbilee barnootaa kan mootummaa fi dhuunfaa keessatti barnoota haaromsaa fudhachuu kan isaan dandeessisu sagantaan ba'eera. Barattoonni dhaabbilee yuunivarsiitii mootummaa keessatti baasii mootummaatiin sagantaa sirreeffamaa irratti hirmaachuu danda'an qabxii isaanii saayinsii uumamaa fi hawaasaan dhiiraa fi dhalaa qaama hir'uu akkasumas naannolee guddataa jiraniif horsiisee bulaa jedhamee adda adda ba'eeraaf. Gosa barnootaa saayinsii uumamaa fi hawaasaatiin kan qoraman dhiirri 600 keessaa qabxii 204, shamarran gosa barnootaa lamaaniinuu 600 keessaa 192 yoo fidaniiru ta'e sagantaa barnootaa sirreeffamaa kanarratti hirmaachuu danda'u. Naannolee guddataa jiraniif horsiisee bultootaaf gosa barnootaa lamaaniinuu warri 600 keessaa qabxii 192, shamarran ammoo qabxii 182 yoo fidaniiru ta'e isaanis barachuu danda'u. Warra qaroo dhabeeyyiif ammoo dhiirri gosa barnootaa lamaaniinuu 500 keessaa yoo qabxii 160, shamarran ammoo 155 qabaatan isaanis barachuu danda'u. Sagantaa qophaa'inaaf warri dhiiraa saayinsii uumamaa baratan 700 keessaa yoo qabxii 238, warri shamarranii ammoo 224 qabu ta'e sagantaa qabameeru irratti hirmaachuu akka danda'an ministeerri barnootaa beeksiseera. Qabxiin kun yuunivarsiitiilee dhuunfaa keessattis kan hojjetudha jedhameera. Guyyoota 10 dhufan keessa bokkaan xiqqaa haga guddaa ga'u roobuu danda'a jedha jaarmichi. Bakkoota hedduutti guyyoota 10 dhufan keessa bokkaan akka roobuuf jiru jaarmiyaan haala qilleensaa Itoophiyaa raagu beeksiseera. Tibba birraa kanas bakkoonni akka gannaatti rooba argachuun beekaman gidduu kana rooba xiqqaa haga giddugalaa ga'uu argachuu hin oolan. Oromiyaa keessaa godinoota akka Baalee, Gujii fi Booranaa, naannoo kibba Itoophiyaa keessaa godinootni Koonsoo, Amaaroo, Shekkeettoo, Burjii, Gaamoo, Geediyoo, Walaayittaa akkasumas naannoo kibba dhiyaa keessa Beenchi Sheekoo, Daawuroo, Kontaa, naannoo Sidaamaa guutuutti naannoo Sumaalee keessaa Faafaam, Erer, Joor, Liiban, Noogob, Afder, Doolloo fi Shebel harki caalaan naannoo Hararii fi Direedawaa bakkoota rooba eegamu ni argatu jedhamee raagamedha. Kana malees dhiyaa kibba dhiyaa fi gama bahaa biyya kanaatiin bakkoonni rooba gannaa argachaa turan waqtii kanattis rooba argachuu danda'u jedhameera. Qeellamii fi dhiya Wallaggaa, Bunnoo Beddellee, Ilubbaa Booraa fi Jimmaa akkasumas Maajii fi Shaakkaa keessa bakkoota bokkaan akka malee guddaa ta'e itti rooba jedhamedha. Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa, Arsii lamaan, Harargee lamaan akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuz keessa Matakkal, Kaamaashii, Asoosaa fi Maawoo Koomoo, naannoo Gaambeellaa keessa Itaangaa, Anyuwaak, Nyuweerrii fi Majingar keessatti bokkaan xiqqaa haga giddugalaa ga'u roobuu hin oolu jechuun dhaabbatni ragaa haala qilleensaa Itoophiyaa beeksiseera. Naannoo Amaaraa keessatti ammoo godinootni Gojjam, Gondar, Hawwii fi Baahirdaar bakkoota bokkaan xiqqaan itti roobuuf jirudha. Akkasumas Tigraay keessa godinootni kaabaa fi dhiyaarraan kan jiran keessa bokkaa xiqqoon roobuuf hin oolu jedha. Mootummaan gabatee konkolaataa amma jiru jijjiiruuf labsii qopheessaa jiraachuun dhaga'ameera. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhimma gabatee konkolaataa fi hayyama konkolaachisaa ilaallatu irratti ibsa haaraa qopheessaa jira. Labsiin haaraan kan gabatee konkolaataa fi hayyama konkolaachisaa biyya kanaa isa haga yoonaa ture kan bakka bu'u jedhameetu qophaa'a. Labsii kana kan qopheessaa jiru Ministeera Geejjibaa fi Loojistikii Federaalaa yoggaa ta'u, wixineen labsichaa qophaa'e kun gabatee konkolaataa fi hayyama konkolaachisuu irratti jijjiirama fiduuf kan kaayeffatedha. Wixinee qophaa'e irrattis ministeerichi qaamota dhimmichi isaan ilaallatu wajjin mari'atee yaada walitti qabachaa jira jedhe Waazeemaan. Labsichi akka yaadamee fi wixineen qophaa'e akka amma jirutti yoo kan ragga'u ta'e sirni kenniinsa gabatee konkolaataa fi hayyama konkolaachisuu amma jiru jijjiiramuuf jira. Gabateen konkolaataa haga yoonaa kan mallattoolee naannolee kanneenii ofirraa qabu hafee sirna gabatee biyyoolessaa hojiirra akka oolu taasisuuf kan yaadamee qophaa'aa jiru akka ta'e maddi kun keessa beektotarraan dhaga'ee jedheera. Gabateen konkolaataa haaraan kitila 21 akka maxxanfamuuf jiru wixineen seeraa sana keessatti ibsameera. Pirezidaantiin Somaaliyaa daawwannaa hojiif Asmaraa galaniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed hojii guyyaa 3 Eertiraa keessa jiru. Pirezidaantichi gara Asmaraa kan deeman ministeera haajaa alaa isaanii Mohaammed Faakii wajjinidha. Hassan Sheekh Mohaammed gita isaanii kan Eertiraa pirezidaanti Isaayyaas Afwerqi wajjin dhimmoota waloo biyyoota lamaanii kaasanii akka mari'ataniif falas ka'an dubbii himaan mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal beeksisaniiru. Hassan Sheekh Mohaammed Itoophiyaa fi Somaaliilaand dhimma hulaa galaanaa irratti erga wal hubannoo irra ga'anii gara Asmaraa yeroo deeman inni ammaa kun
marroo afraffaa ta'uu isaati. Daawwannaa isaanii kanaan duraa irratti tokkummaa fi birmadummaa biyyoota isaanii fi nageenya waloo isaanii akka waliin eeganiif rakkinni wayita dhalatu tokko isa kan biraa akka waliin dhaabbatu waliif galuu isaanii beeksisaa turaniiru. Oduu keenya xumuraatiin balaliisaan lammii Turkiyyee xiyyaara utuu balaliisuu lubbuun darbe. Balaliisaan daandii qilleensaa Turkiyyee utuu xiyyaara balaliisuu lubbuu isaa darbuun dhaga'ame. Balaliisaan maqaan isaa Ilsehin Pilvan kan jedhamu Ameerikaa Seattle irraa ka'uun gara Turkiyyee magaalaa Istaanbulitti xiyyaara balaliisaa utuu jiru dhukkubee bakkuma taa'ee xiyyaara oofutti of wallaalee hafe achumaan lubbuun darbe. Balaliisaan kun lubbuu isaa darbus gargaaraan isaa xiyyaaricha rakkoo tokko malee qubachiisuu dubbii himaan daandii qilleensaa Turkiyyee Yahyaa Ostuun miidiyaa biyyattiif himaniiru kan jedhe BBC Afaan Oromoodha. Imaltoonni xiyyaaricha keessa turan 350 du'a tasaa balaliisaa mudateen Niiyorkiin qubachuun ibsameera. Daandiin qilleensaa Turkiyyee akka beeksisetti balaliisichi bara 2007 irraa eegalee balaliisummaa hojjechaa akka ture eeruun baatii bitootessaa keessa qorannoo fayyaa taasiseen rakkoo fayyaa hojii dhaabsisuu akka hin qabne mirkanaa'uun himeera. Haga ammattis balaliisicha rakkoo fayyaa balaa du'aaf saaxile kan hin beekamne ta'uu BBC'n gabaaseera. Kanaan dura balaan akkanaa bara 2015 kan mudate ta'us ibsameera. Daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra qophiilee wanneen nafa waliin turtii gaarii qabaadhaa.